Yaa ilmi namaa dogongora. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya yoo yaa jennee jirra warroonni YouTube jabbootuuf hanga ammaatti subscribe godha warroonni subscribe siifillee barumsa ta'a ammaan achiifu numa hundaafuu barumsaa ittiin deebi'inii namni hedduu si jaalatanii hedduu si kabajanii yuutuubii kana dura warri hordofaa ture baay'ee sitti dheekkamanii argee jira viidiyoo hedduu na bira gayaa ture hiriyoonni kan koo sheer natti godhaa turanii na akkuma argite jechuudha namni hedduun viidiyoon irratti dalagee jira amma booda ittiin deebinu asumaanu isaa dhiifa manaa godhaafi jedha yaa inni akkuma ani yaadetti inni illee prank godha jedheeti yaadni akkanaa kun tasa nama dhufa malee itti yaadillee natti fakkaatu ana miidhaa barbaadeetii miti naan jedhama egaa akka abbarra beeku budaadha jedhanii dhiifama naa godhaafi isiniin jedha ani dhiise fi hayyee egaa dhageessanii jirtanii hundi keessaniihu abbaa manaa kiyya dhiifama naa godhaafi isiniin jettee jirti jechuudha isinis akka garaa natti hin jabaate niin beeka wanti guddaan waan inaan jaaladhe viidiyoo kanarraati wanti an baradhe jechuudha inni guddaani ida ammas nama gorsu numa qabna ida ammas nama karaa sirriitan jirtan nuun jedhu numa qabna otoo karaarraa banne otoo kana caalaa qalbiin teenya goyde qalbiin teenya jaamte gocha kana caalaa hawaasa keenya miidhuu danda'u hawaasa keenya qalbii cabsuudha danda'u gocha hawaasa keenya afaan oromoodhaati kan nuti dubbannu hamma ta'e wayitiin hawaasa kana represent koona hawaasa kana bakka buuneeti kan nuti wanti jennu fakkeenya social miidiyaaleen jara gaafa dubbatanii inni oromoo jedhaniiti kan isaan nurraa haasa'anii hawaasa bakka buunu kanarratti bakka buunu kana biratti nama gorsu numa jiraahi namni nama gorsu lakki dogongortaniirtan karaatti deebi'aa namni namaan jedhu heddumaatu jiraahi akka jedhee yaadu kan na taasise jechuudha karaarraa otoo miliqe otoo waan kana caalaayyuu hojjedhe otoo kama dhugaayyuu isiin reeba tahee eda nama naallolu baay'eetu jira eda nama na reebu baay'eetu jira eda nama na adabuudhaaf jechuudha dhiirrikas gochuun qabdu jedhee nama na adabu hedduutu jira hanga jechuu takkaatti kan hin gahe jechuudha nama guddaan siin jedha badi guddoo sitti balleessee jira waan silaatii shamara irratti hin taa'amne kan hin sirratti taasise pranki namarratti hin dalagama shamara irratti hin dalagama jedhamee hin yaadamne kan hin sirratti taasise dhiifama guddoo naa godhiisiin jedha kunoo miila kee irraa kufee dhaabe dhiifama naa hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo akkuma isin naan jettanii dhiifama gaafadhu dhiifamatu malaa fi intalli tuni intala ajaa'ibaati intala addaadha intala sunnaa nabi keenya hordoftu intala dinqiidha jedhanii namoonni baay'een viidiyoo yeroo irratti hojjetanii isinis immoo gara keessaan yeroo isin ergaa adda addaa nu barreessite. Thank you bro. Akkasi shamarran keenya hoffolcha dhiifama godhaafi I am sorry maalifi mudannoon tokko mudachuun dhiira haa ta'u dubara haa ta'u barumsa ta'a keessattuu dubartoonni barumsa gurguddaa irraa fudhatan jedheeti yaada gar malee ittiin fudhatina ani qoosaa fi malee akka wanti kun waan miidhaa akka hin taane waddeetiin jira haa ta'u isin immoo kara maletti dhugaa seetanii waan inni miidhaaf akkas hojjete osoo miidhaaf hojjete dhugaadha waan nama dallansiisati garuu miidhaaf osoo hin taane qoosaa fi isaan walii galan waan dalagameef dubbiin akkas ture haa ta'u malee obsa qabaachuun immoo waan keenyaa jechuudha kanaaf rabbi obsa isinii haa kennu viidiyoon kun akkasii warri hanga ammaatti viidiyoo kana laayikiin goone laayik godhaa warri subscribe godhin subscribe godha shares godha qooda karaa kamiinuu karaa messenger haa ta'u karaa facebook namaaf qooda inshallah wal bira jirra nuuf jiraadha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe fi share gochuun dagatina copy links gochuun dagatina negatti